Qoy maal gochuu dhaabatti ishiin dhaabatteetuma bilbila goroggorti kun ergana kana hunda hojjedhee fixe maal gooti qoy hojii hojjechuu biyyaa baati miti itti dubbadhu laata. Qottan dubbadhamaa kanatti waliin dhiistu. Qoy ati hojii nan gargaartu hojii hojjechuudhaaf biyyaa baate immoo bilbila goroggoruudhaaf biyyaa baate. Deebis immoo yeroo madaamina jirtu takka waan nama ani hojjennee wayitiitti wanta hunda harka koorraa buttee hojjechaa turte. Amma garuu isheen manaa gadi baanan bilbila qabattee dhaabatte erga duratti haga kana hunda hin xumuru bilbiluma qabattee dhaabatte nan gargaartu hojii. Jechuun erga duratti mee madaamina yeroo as jirtu harka koorraa buttee akka waan ani beekin hojjennee yookaniif immoo hojjedhee beekne wayitti harka koorraa buttee daftee hojjette. Amma garuu madaamina erga gadi baatee asuma dhaabatte bilbila goroggoraa oolta maal jechuudha kun hojii nan gargaartu. Maaliif fakkeessita yeroo dhuma madaamin mana jirtu qofa. Keetuma bilaa jedhe bilaan hojiidhuma kee hojjedhu kan koo maaltu si dhibe. Yeroo madaamin jirtu hojjedhe yeroo isheen mana adeemte bilbila goroggoree kan koo maaltu si dhibe. Hojii keen hojjettu ati maaltu si dhibbise. Maal godhatti kun immoo kaleessa dhuftee immoo har'a madaamin taleenyaa lecha. Hojii kee hojjedhu deemti ana maal irraa goota maal godhinsiin jedheen. Natti niyyinaan mataa nama dhukkubsiti. Maal jettee sin dhageenya irra deebi maal jette. Yoo didde immoo afaan waan hin beekneef waan hin taane jedheen madaamitti siima beeki. Baay'ee nama gaddisiisa. Yookaan nama fakkaata yookaan akka bineensaa. Yoo madaamina as jirtu akka waan nama ani hin beekne wayiti yoos manarraa buttee hojjetta. Ishii yeroo sanis akkanumatti dhaabadhu bilbila goroggorii. Dhugaa osoo biyya koo lammii koo ta'uu baatte waan ansi godhu nan beeka. Maal jettee himi madaamitti afaan kanan baradhu sitti fakkaataa yaati. Atis dhufteetuma asitti barte malee dura afaan isaanii kana hin beektu. Anis akkuma ati baratte immoo akkan baradhu hin beeksa miti. Maal afaanuma kanaan na doorsista. Maal jettee yoo ta'e deemudha bakka kana maalidha wanti bira. Yoo kan afaan waan hin taane hojjettanaan jette madaamina ana geggeeffattu qofa. Indee maan namarratti morkattaati bilbila kee qabatteetiin yeroo madaamina jirtu qofa yeroo isaan argite qofa kan hojjetu yeroo kaan kan callistee dhaabaddu maalidha inni kun. Hoo madaamta nima jette sanuu him so lammii koo ta'uu baatte ilaalamma luka koo jalattan gadi si dhidhiitaan ture. Eeyyan sin dhidhiita maal fiddame? Anaan luka kee jalatti gadi na dhidhiittaayi. Kaleessa dhuftee immoo akkuma waan mana kana keessa beektu wayiitti haasofti ishee. Akka madaamin ximmid gootee si qabdu goosisuu nan danda'a been. Lammii koodha jedhee tanan xiqqoo ishiisiif obse malee. Saddeetti hojii keen hojjettu maal irratti gatte ani. Maaltu si dhibame waanuma koo maaltu si dhibame deemi jedhiin akkasi amantuun laala madaamin sin amantu godha. Fakkaattii tuni. Kaleessa dhuftee immoo har'a madaamii jedhu. Afaan hin baratta afaan hin baratta ani akkasumatti hin baradha manarraa waree kee dhaabite hojii kee hojjedhu akkam nama aarsiti. Lammii koo ta'e lammii kee dhanaafuu yaaddee si argina. Lammii gootti. Lammii kee ta'uu osoo hin beekne akkas nan gootu ture. Akka waan na qaxarte wayii ati wayii madaamii koodha miti kana hin beekta miti. Anis taanaan atis qaxaramneetoo hojjechaa jirra sanuu mana tokko keessa. Akka waan madaamii taate wayii irratti hojjechisanuu. Maaltu si wajjin walitti na buusi ani hojii kiyyaan hojjedhu kanan dhufellee hojii hojjechuudhaaf ammalee si'iin walitti bu'uudha miti. Akka feete godha. Anatti maraatti. Lammii koo taananan jedhama naaf na jettu sanuu. Naafuu yaaddeentu.
jechuudha.